Ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa kennis tajaajila ministeerichaa dhaqqabamaa fi saffisaa taasisuuf tooftaalee adda addaatti dhimma ba'aa jira. Ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaatti dursaan garee daldala biyya keessaa obbo Liquu Benabbaruu turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin lammiileen mana isaanii ta'anii bilbila harkaa isaanii fayyadamuun heeyyama daldalaa baafachuu fi haquu, gibira kanfaluu fi tajaajiloota hojii daldalaan wal qabatan hedduu argachuu kan dandeessisu teekinooloojii ammayyaawaa hojiirra oolchaniin kurmaana jalqabaa bara kanaatti daldaltoonni 900 fi 56 fayyadamoo ta'aniiru. ዜጎች ቤታቸው ሆነው ሞባይል ስልካቸውን በመጠቀም lammiileen mana isaanii ta'anii bilbila harka isaanii fayyadamuudhaan eeyyama daldalaa baasuu, gibira kaffaluu, eeyyama daldalaa haquu fi tajaajiloota hojii daldalaa wal qabatan hunda argachuu kan dandeessisu teekinooloojii hojjetu hojiirra oolchineerra. Kurmaana jalqabaa bara kanattis daldaltoota 600 fi 50,000 gama kanaan tajaajila ni kennina jennee daldaltoota 900 fi 56 tajaajila kennuu dandeenyeerra. Daldaltoonni kunneen mana isaanii taa'uun eeyyama haaromsuu, baasuu fi tajaajiloota biroo argataniiru. Gama kanaan hojiin bu'aa qabu hojjetameera. Ministeerichi kennis tajaajila ammayyoomsuuf imala eegale daraan fooyyessuu fi itti quufinsa lammiilee mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu obbo Liquun himaniiru. በዘንድሮ በጀት ዓመት ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት መድቦ bara bajataa kana birrii miiliyoona 200 ramaduudhaan kenniinsa tajaajilaa saffisaa fi qulqulluu maamiltootaaf kennuuf Itiyoo Telekoom waliin hojiilee gurguddaa hojjechaa jirra. Hojiileen eegalaman kunneen cimanii itti fufuun itti quufinsa lammiilee kan mirkaneessan ta'a. Qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi dabalii gatii sababa malee taasifamu to'achuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira kan jedhan Ministeera Daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaatti dursaan garee daldala biyya keessaa obbo Liquu Benabbaruu guutuu biyyattiitti gabaalee dilbataa hundaa'an 50% guddisuu fi sadarkaa isaanii fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. የንግድ ስርዓቱ ፍትሃዊ የሸማቹን መብትና ጥቅም hojiin daldalaa haqa qabeessa mirgaa fi dirqama bitataa kan gabaje ta'uu qaba. Gama kanaan hojiilee babal'aan hojjetamaa jira. Qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi sababa malee gatii dabaluu to'achuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Hanga ammaattis guutuu biyyattiitti gabaan dilbataa 1,700 hundaa'anii hojiitti galaniiru. Isaan kana 50% guddisuuf sadarkaa isaanii fooyyessuufis hojjetamaa jira.